Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashamaa harka kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya kanneen iddoo garaagaraa teessanii sagantaa teenya hordofaa jirtan nageenya rabbii guddaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Akkuma beekamu torbaanitti yeroo takka sagantaa daawwiidhaa qabannee isiniif dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Keessumaa torbaan dabree godina Jimmaa Aanaa Limuu Saqqaa Araddaa madda jaalalaa buufata Shunqaa deemnee sochii hawaasni keenya iddoo sanii irra jiruu fi akkasuma akkamitti akka hawaasni san iddoo san qubate isin daawwachiisuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aan tanaatis imala keenyarraa osooniif hin deebi'initti naannooma sanii iddoo takka deemnee waan adda ta'e takka isin daawwachiisuuf deemna waan ta'eef hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Imala keenya kan torbee darbee sagantaa tokkoffaa keessatti isin daawwachiifneen magaalaa Harar irraa kaanee godina Jimmaa Aanaa Limuu Saqqaa Araddaa madda jaalalaa buufata Shunqaa iddoo jedhamtu isin daawwachiisuun keenya ni yaadatama. Akkuma isin daawwachiisaa turretti yerooniif godina Jimmaa magaalaa guddittii Jimmaa magaalaa Jimmaatti xiyyaara irraa buunee gara iddoo imala keenyaatti deemsa jalqabne ergasii iddoo imala keenyaa kan taate godina Jimmaatti deebi'uun keenya ni yaadatama. Torbee dabree yerooniif gara iddoo imala keenyaatti deemaa turre sanittis taatee addaa takkaatu nu qunnamee ture. Innis yerooniif gara iddoo imala keenyaatti deemaa turre sanitti godina Bunnoo Baddallee Aanaa Barachaa ganda Heexoo Agaloo magaalaa Abbaa Duulaa iddoo jedhamtutti hawaasni osooniif nuti quba hin qabnetti Jiila TV Hamiltontu dhufaa jira dhagayanii simannaa addaa nuuf godhuudhaan akka nuti isaan biratti hafnu nu gaafatanii turan. Nurra dhuftanii jirtan waan ta'eef jecha osooniif nurra hin dabarretti nu birattis gora nutis isin feena waan ta'eef nu waliinis turaati ergasiitii gara iddoo imala keessanitti dabartanii jaanii abbootiin amantaatii fi manguddoonni durwaa jiilichaa kan ta'e daayirektarii Istiidiyoo TV Hamilton kan damee Oromiyaa Sheek Jamaal Haajii qabanii turan. Innis iddoon imala keenyaa asin turre bakka yaa'aa jirru sanittis hawaasni taa'ee nu eegaa jira waan ta'eef inshaallah yoo rabbiin jee gaafa biraa isin dhufna yookaan kun yeroo deebinutti isin irra gurraa baalama iddoo biraatti qabannee jirra waan ta'eef nu gallakkisaa jee yeroo gaafatutti manguddoonnis gallakkisanii turan. Garuu kophaa gallakkisan osoo hin taane namoota hanga tokko ganda kanarraa wajjin erguudhaan gadi lakkisanii turan. Erga iddoo imala keenyaa godina Jimmaa Aanaa Limuu Saqqaa Araddaa madda jaalalaa buufata Shunqaa iddoo jedhamtu daawwannee as deebinees jiila godina Bunnoo Baddallee Aanaa Barachaa ganda Heexoo Agaloo magaalaa Abbaa Duulaarraa nu waliin deemaa ture waliin gara ganda kanaatti as deebine. Imalli keenya kan guyyaa har'aan tanaatis ganda silaa jalqaba osooniif nuti firraa quban qabnetti sagantaa simannaa nuuf godhee achitti nu eegaa ture san biratti deebine achi isin geessinee waan iddoo san jiru isin daawwachiisuuf deemna waan ta'eef irra deebiidhaan hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Akkuma daawwachaa jirtan godina Bunnoo Baddallee Aanaa Barachaa ganda Heexoo Agaloo magaalaa Abbaa Duulaa seensarratti argamna. Xiqqaa guddaa dhiiraaf dubartii qeerroo fi qarreen takkallee osoo nafin gandi guutuun simannaa addaatiin nutti gadi ba'e. Geejjibni ganda kanatti akkaan beekamu konkolaataa fi geejjiba aadaa osoo hin taane geejjiba ammayyaa keessaa motor saayikiliidha. Biyyi guutuun motoraan baatee simannaa addaa haala harkaa jirtan kanaaf nuuf godhanii turan. Ergasiis iddoo sagantichaatti argamne. Hawaasaa waliinis wal dubbifne. Hawaasninis baalama gallee fi turre qabanyee yerooniif ganda isaaniitti itti dhufnu hedduu takka gammadan. Nuyi biyyarraa iddoo fagoo jiraannus TV'n muslimaa kan keenya inni abdannu iddoo kana dhufee haala kanaan yeroo nu daawwatu gammachuu hamma nan jaamneetu nutti dhaga'ama. Kanaaf nuti akka waan guyyaa har'aan tanaa dhalanneeti jedhanii gammachuu addaatiin miira keessa galanii yaada isaanii kannachaa turan. Kanatti aansuudhaan sagantaa qophooyte kanarratti abbootii amantaa jaarsolii biyyaa qaamolee hawaasaa tokko tokko yaada kennatanii jiran. Gammachuu isaanitti dhagahamte erga ibsataniin booda magaalaa Abbaa Duulaa kanoo maaliif baasanii fi Abbaan Duulaa kunoo eenyu kan jedhu dubbatanii jiran. Magaalaan tun akkuma isin himnee turre maqaan isii Abbaa Duulaa jedhamti. Abbaa Duulaa namni jedhamu kun manguddoo ganda kana keessa waggaa hedduuf jiraachaa turee fi ammallee umriidhaan jiruudha.
Hawaasni ganda kanaatis gammachuu isaanitti dhaga'amte erga ibsataniin booda abbootii amantaa, manguddoo biyyaa, qaamoleen hawaasaa tokko tokko kamitti akka magaalaan tun ijaaramtee fi sosochii karaa amantaa muslimaatiin ganda kana keessatti irra jiranii fi bu'aa bahii keessa dabran haala armaan gadii kanaan dhiyeessanii jiran. Mee yaada isaanii kana waliin haa hordofnu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلغون كي جاء كنو أرانتنا قدنا كنو بدلنا أنا بورچا جندات مقالة بدولا أنا بورچا مقالة بدولا أنا خليج القلا يرودان سران ديمو Abbadula genya gujan makina to ko jira makina Abbadula jenin to konanna wakanyati iro makina jana makina sanad de barre chukanya jide wala ta Abbadula jamu sanje egas bar magala da jan magala tan duba wallenu bulje Abbadula khaisa wallahi an qalbi khaisa ka hamma isen Abbadula sone sakale tani amma nane minit kasimi akasi magala makasatin jaramte Abbadula jama لفتي تسات tasati lafasat kalau kan nedi lafakana maka kijana wamtu haya kasih berbadu biaya serah aku batu yani di bawah itu lagi famte kamu toleh rature lah fabai haya tola seti haru akasi ga dulu khairi arab bisiabu khairi khasharri dulu sharri abam siabu akasi ga semanna saneti sagartan semanna ajaiba matori dan afam bahani gammachuudhaan xiqqaan isaanii guddaan isaanii nu afan bee bare maali khalee galgala asitti nu qabuu geeyanii nu baafuu geeyanii jechuu asuma goraa jedhanii karooraan malatti odoonee fi bakkitti yaa'uudha jirru jechuu qophii irra jiranii jalaa dinne achi nu wajjin deemanii sheeyni faan achi bulanii akkasi خلاص أجيبولني أران تنا دوفان جاي كاتر تنوسو ما تنا قرتني جيرتن ما مقالان تنجل كم نسيدا كم جندو كنودوني في أبادولا خنجا أمين مال توري أماني أسكوبته هو إيسافي إيسر راس جيرني سجن تدور تكنا يمنيت أنصار في مهاجر نما جني ما هندو زاني تيبو نورت شيخا خنيا شيخ دي زاني خن إدل نوجين دي ما مل خرا خن نوجين دوفه إيسافين سجن تاكنا سينا أسيت الران وقتنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان كيا شيخ ديساني أحمدين جامع. أيه. دلوني خيار رجيبها أنا مركب اللوتي. أيه. أشرا خانة بيخنا كوبانة. قابل درا بيخنا كوباتمو بيكون بيجاك كذا بيه بسوناتي بيه وربو يجون بروفا في بيه ورابيسا غفرسا بنسيتو غرغرا ولي كبته يجرو يجو. أيه. خنا خيسة لفهمه كوباتمه أشرا خاصة كوسمتي ببلته لفتي تولي بريدة مقالان كنا ما دابته مال جد. دابته وقا سديت. أيه. إيجا دابته. سبب نتدابته هيدا خنا هيدودا يتشا خرام قدانا سندفه به. إدو خنا تمقالا خنا دابتشو كم نجيه. تواسني كون. كوباتافي. هيني كون هيدا أرجو لديسا جامع. هيدا قديتشا كتوبيات هيدا لما فادي. أنا في سواء إذا كنا سواء فتى مقالة كنا ستة بتشو كمنا مقالة كوني قدرتها هيني كون وان فريقتي قدرته نماس بايته نما باي أستي وان برباچ سوفيتشا مقالة كوني قدرتها جامع خرور فتى كبتها في وري إلوبا بورا على تاندرانس كيرو ولي مريتني بكا خناتي مقالة هنديسني إيجا هندويته وقاس الديتك مقالة ما شاء الله سلام بودا أماس خرور باهنة مقالة خنرتي وانتين توجو كم مالية دين بورا دين بسوم دين مالو جتشو كمنا جنة مري قدّا تاسفنه سليم بودا مسجدا فوقي صدركا صدفة ستون ديسني فوقي جلاد إيرات صلاة تبوبا تجدد دبرتو تبوبا مجلس ما شاء الله مجلس علمي مجلس علمي دا حلقة علمي تيجي خنا ستة مجلسو كمنا إنه مريانة أما قاخنو إيجلا ميلا فخي سابه صدركا مسنجر تنكنا را جرا ما شاء الله خنا بيجا الحمد لله رب العالمين نقر كاره كار سربي آمين آمين أيه صدركا خنا جيني أكشراجا دعاء باي خد ربي إنك أشرا إسنكاسه إسن في ده قافة إسن دفاع جرتني لجين يوجا
إنما أكمتان ولا له أكوري أنصارا قاف النبي صلى الله عليه وسلم ور المدينة نبي مكة راخاني قربي يساني تدفاجر يجتشو دعاني مراتن سن أكس مرانة خلاص ما يفهم بينهم خلاص دورة خيني كانبر إنما تو مخينا كنا وجه يو سند اللهم سند دون إنه على لك كي قابو دافع دانه ول رويا دانه ول كمنه وجه قطع خوني سني وجه دينه هذه أما دبنه الحمد لله جام ما كنا मैं बरनोनी हालांकि गाने मिला सकते हैं गम तक बकाता खरोड़ कैसे का इब्दुरा माल बकाता मैं गम दीनी खरोड़ कैसे खदुरा चिमादा خبول دراتي كبرنا مسجد أسكور رابط مسجد غافر رافين عالم جدا وأفر كبر كبسيز كملنا هاي شرطي أفر عالم أبوني برباجي شرطي أفري عالم شرطي أفر كبر كبسيز نحن كرورا كبرنا برّي فني لبخان شرطين أفرن تكو علمي دام قوتمو لما ده حكمة لما صدفان سبات أفرفان صبري ما شاء الله هاي عالم واسدين كنا أفران كنا كب كبسيبنا غافر فرماتا كابو أفران فرماتا كنا ما شاء الله هاي هكذا كبسيبنا نقدر فولدراتي غافر فوق إسدار كذا دفع هن تمرة خرورة قبلنا تاوتير أكذا إني بكجروني بيغا مره إنني بيغا إني بكجرو بيغوسن أيه إزيري بابدو أكذا ما شاء الله تاسه خنتي أنصر أنجامه واي مقالان تون جابا أكاتا إرت أبادولا جامته في خنات جرا مي أبادولا سنو نقيس جرا أبادولا سنقولورا إسان مخانا حاجي أبادولا جانيني حاجي اللي قد جرا ما شاء الله قام مقالا خنا دابو مقالا لفتية تنا دابو شو قبدي فلا هيرون كباجي هايا كوبات هافيس هاي ثلاث هابيات هافيس هاي هندا ثلا هيري يجوا والأكاد كتلا هيري ما شاء الله سنين بودا هندا ثلا هيرون انت تانا جينغوتا الراغور غرد ينني إيجا والأكاد كتلا هيري أكستان الراغور غرده هاي أجلس دكاني الحمد لله رب العالمين مقالا خنا إرتي الله دماني هاي أنا موتوم ما يروح سنجرو غافو ياني سني بيتا هايا ما رأينا مقالا دابت شنكب تسجاني هاي ثما تراني هدا تراني أبدا ما مقياش تمنين مرابط تيجي هايا أجمع ربين قامل كنيسة أبي أما مقالان كده يفهمه أما إفانيس قالوا ده هاي بلشن سيانا ده إفان الرئيسني قالوا قبل برا جاي مرتيسة جرا هاي أكسم بيشان اللي أنا كوجته مجاني جراني هاي خنا فيك أما نتي إفك قلبي خك أما خدتشي سنيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكتر كبرنا وقت زبنا سنة زبنا لسلاسة كراكنا كيسة وين باجيلا نموتهم باجي كراكون يسوي الله سري راكه وفي كورجتي دساتي كله utunya kadang itu mobilnya kadang berakan lagi sebab demi saja obatnya. Aci kanera kongkenya gabada, gabat cara kalau tokiti ya torberan mletenya, torberan yuan ujet sama gabarumma kam naik konan naramna, kawadumna. Kawa kana bitara bijua si kane fit enser kunde cara galle cara ikane mulne gala mansana otorbe malemo gabanin jiru. Rako baji kan kamnu. Achi projeti sana ajade karaku nasin bebe wadesa gudda sana jelata itu ju kobatani si gize to kumsatu makina jara kadate medelleba utuma jennu gabakuni rako sana ratit abatte akait ala fa projeti de nyula safarame sibago dan safarame henne kana koda tikae kana karakana balli situ katabani nabatin kun az ودا تقوي ولا سوق دا تقوي أسقطي بلشي جد بلشي سه وتوان نباتين أكبر مكذا ما ودا باتين شهر جد تيمه إني البيج عند برسه غبانا لنقدر كيسه توما جلو باو غبانا نامنه غبانا رتيني وامانينو كباني إشي غاجنه توما إشي جنو توما تلام نلو أمدانا سدي تلامه يدي عندك ربي سيقدس ما شاء الله سيناكينا كناتي ركو كناتي رابط ماله جاللا متيجو إذن دلو سب أسيد دلو تاسيد أكاكيو كده لما ينجي مكان كيني شفاء كبدات شفاء كبدات ماله بابادولا زينجا بابادولا جتور بيجا مندرو بابا كنا نندابا غباتل توتا كونامو كابدرو موكا
نموني ولا يا متيدر أبادو لا جرني نواما ما شاء الله ما شاء الله ما قالت أنا قبسي تم جمّتشو ما تسير الدجام جمّتشو تمنى ترى جام مليم جمّن شكر ربي بدني أرمو ترى كان ربي نود أبجنان النعمة ربي سلال لقال ما شاء الله مسيني كوني بسمو ما ولي قال تلاني أسيتي أمني شكر ربي بدني كانوا مدوالا في جوسم بربانا غلطو ماتي مرادا غاتي ركو كينيا كانوا فرتنوتي كانوا بسم بربانا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. توفيش بكر يوسف الجامع. دون الله تكني هرب جبانا مركبلو. الجاجة. أمو بكر خانة والناس دونه أن نجرا مهاجر. نتي مهاجرة. مهاجر تو تا. أنصار ربنا. Abbaa duulaa fa'aa kun ansaara kanarra qubanne. Maashaallah. Nuti akkasitti cawaa qarra qubanne qubsuma bara 90,290 achi qubanne. Achi haanee as hijira baanee as qubanne jechuudha. As qubannee amma wajjin as jirra. Amma gaadiin kanarratti wajjin tattaatti godhaa jirra jechuudha. Harka tokko taane. Mee jaalalti isinii isaan jirtu jirtu kan warra duraan as jiruufi isin warra dhufe kana gaa. Keessattu haqa warra gartee dura jiru kan qacellotti eeguudhaaf kan gaa isaan illee gaafachuudhaaf abbaan dhuma faarsaa kan dhufe kuni mee akkamii wajjin jirtan. Amma gaa wajjin jireenyi keenya inshallah alhamdulillah kamma wajjin jiru akka gaariitti wajjin jirra wal simataa jirra tokko taanee wajjin jirra soddaa taanee jirra. Kana kun akkama muhaajiriin simate isaan irraa fuune soddaa taanee wajjin jirra. Diin harka tokko wajjin qabnee harkaa qabna. Xiqqaa fi guddaa keenyaan tokko dhiiraa dhalaa taane tokko taanee wajjin harkaa qabna jechuudha. Maashaallah gammachuu kan ta'anis rabbi isin haa baasu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Yaasin jedhama. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Boorrachaa ganda haxee magaalaa Abbaa Duulaati. Maashaallah. Haa ta'u malee magaalaan kun barrisii hundooftee bara 2004 jechuudha. Bara 2003 kalee sadiif jammartii. Haa ta'u malee amma yeroo ammaa keessa immoo tattaaftee guddachuudhaaf deemaa jirti. Waan gaarii uummanni kun uummata Harargee lixaarraas Harargee baarraas dhufee Harargee Wallaggarraas kan dhufee Bunnoo Beddellee irraa Iluu Abbaa irraa walitti ta'ee as dammakamee keessa jira jechuudha. Saba namni sun taane uummatuma Oromoo ta'e iddoo tokkicha irratti naannoonis iddoo biraarraas Oromoo iddoo biraarraa kan dhufanis wajjumaan jireenyi kan keenya iddoo tokkotti magaalattii kana keessa kan jiraatu jechuudha. Wal jaalalaan wal simatee walirraa fuudhee walii kennee wajjin nyaatee wajjin dhugee rakkinas balinas wajjin jiraatee kan jirudha. Haa ta'u malee magaalaan kun immoo amma dammaatti kan guddatte kaleessa bara 2015 jechuudha. 2014 magziida kana ijaarree jennee jammarree magziida fooqii ijaarree jammarree irra jirra jechuudha. Maashaallah. Amma yoonaatti kaleessa magaalattiin dhaabbachuun waggaa turtii baay'eetuun turin immoo fooqii jammartee jechuudha. Fooqii ijaarree irratti sagaduu qabnaa kan jennu jammarree irra jirra. Amma immoo inshallah ulamaan keenya kan nu dhufan baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola. Ulamaan adda addaa irratti nu dhimaatee nu gargaara jechuudha. Ammas immoo karaa keessaniin akka nu gargaartan abdii guddaa isin biraa qabna. Har'a boris magziinii keenya kun namni keenya yaraadha waan ta'eedhaaf akka nu gargaartan akka waa hundaan iyyuu du'aayiidhaanis maallaqaanis waa hundaan akka nu gargaartan isiniin jedhaa galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya gaa kun yaada isaanii nam tokkoo fi lama nam sadii waan akkana namoota hanganaarra yaada isinii fuune xumura irratti maal jedhan nu gargaartan jedhan nuti hoo sagalee uummataati sagalee isaaniiti isin hin keenya waan biraan jennu inshaallah obboleewwan keenya kana kan asitti iddoo adda addaarraa walitti dhufanii amantii takkaan waliin masjida humna isaaniiti olii kana ijaarrachaa jiran kan kanneen wal jaalachuu keessatti barnoota nu addunyaa guutuudhaaf kannuu danda'an kana akka cinaa dhaabbattan namoonni rabbiin laafiseef akka wanti kanarratti inshaallah namootu hamma rabbiin isin laafise akka ilaalu irratti as darbaa isin hin jennu yeroon ammaa yeroo zabanni
akkashana chatokko keessa addunyaan jirtu miti bakka jirtanii nuti miilaan dhufne isinis kiishaan kottaan isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo daawwii keenya kan guyyaa irraan tanaa gara godina Bunnoo Baddallee aanaa Borachaa ganda Heexoo Agaloo magaalaa Abbaa Duulaatti taasifne kanarraa waan guddaa akka barattan abdiidha qabne isiniin jenna waan nageenya biyya teenya keessa jiruu fi akkasuma haalli nuu mijateen Inshallah iddoo garagaraa deemnee fagoo dhiyoo osoo hin jennetti hanga dandeenyutti hawaasa keenya bakka isaan jiranitti bira geenye sosochii isaan irra jiran kan isin biraan geenyu ta'a isiniin jechaa kan ilaan gammaatti isin faana ture Abdul Wahab Sheikh Jamal Hajiiti kama ogummaa teeknikaatiin ammoo Abdul Aziz Tamaam nu faana ture sagantaa tana qopheessuun fi akkasuma gulaaluudhaan Sheikh Jamal Haji nu faana turanii daayirekti godhuudhaan Dr. Muhammad Saaliin nu faana turan isiniin jechaa hanga ammaatitti nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa hanga sagantaa kana fakkaattuun yeroo biraa inshallah yoo rabbiin jee walitti deebinu nagaan nuuf tura wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh